Liigiin dubartii godina Harargee Bahaa midhaan deeggarsa hanqina roobaa hammaataa mudateen miidhaa dubartoota harka qalleeyyii fi dubartoota hirkoo hin qabneef midhaan nyaataa kuntaala 100 dubartoota 200 deeggarsa taasise. Godina Harargee Bahaa Naafadisitti jilli bulchaa bulchiinsaa Naafadis kabajamoo adde Soozin Maammadii fi itti gaafatamtuu liigii godina Harargee Bahaa kabajamoo adde Kimiyaa Ibraahiimiin durfamu deeggarsa qindeessummaa liigii dubartii godinaan midhaan nyaataa sadarkaa godinaatti sassabamaa turan dubartootaa fi daa'imman akkasumas manguddoo dubartoota hirkoo hin qabnee fi hongee mudatee rakkoo garagaraaf saaxilamaniif araddoota nagee bobbaasaa kuufaa bobbaasaa fi bidiborraa irratti deeggarsa hanga qe'eetti geessuun akka raabsamuuf taasifameera. Deeggarsa midhaan nyaataa hongee mudatee tilmaamamuun sadarkaa godinaatti gaafa rakkoon uumamaa kun ka'uu caalatti miidhaaf saaxilamuu kan danda'u dubartoota harka qalleeyyii dubartoota hirkoo hin qabnee fi daa'immani. Isaan kana deeggaruuf sadarkaa godinaatti midhaan nyaataaf ta'u sassaabuun guyyaa irraa rakkoo keessan hubannee akka liigii dubartiitti dubartoota cinaa dhaabbachuuf deeggarsa midhaanii qabatanii dhufuu kan dubbatan itti gaafatamtuu liigii dubartii godina Harargee Bahaa kabajamoo adde Kimiyaa Ibraahimii. Mana irraa jajjabaami hayyee nuti sarara Naafadisitti dubartoota keenya daa'imman haadholii keenya warra humna hin qabne kan nama gargaarullee hin qabne isaan kana yoo xiqqaate amata meeqa wal jala hongeen uumamaami kun yoo dhabe isinis nama hir'iste kanaaf namni ni miidhama. Isaan miidhaman kana bira dhaabbachuu qabna waan xiqqoo qabnu saniin kaja'uuni qabannee araddaa teessanitti isin bira dhufnee akka godinatti akka liigii dubartiitti deeggarsa walitti sassaabannee. Bulchaan bulchiinsaa Naafadis kabajamoo adde Soozin Mahammad gama isaaniin deeggarsi taasifame kun kan yeroo isaa eegee fi qindeessummaa liigii dubartii godinaatiin hawaasaaf dhiyaachaa jiraachuu dubbataniiru. Dubartoota keenya daa'imman keenya warra sababa hongeetiin miidhame sababa sooma ramadaanaa kanaan waan qabnu xiqqoo jechuudha. Godinni keenya keessattuu liigiin dubartoota godina Harargee Bahaa dubartoota Naafadis fi daa'imman Naafadis ijaaniin dhaqee ilaaluu qaba jaaniiti nuti torkamanii keessattuu jechuudha. Dubartoota keenyaaf daa'imman keenya yoo cinaa dhaabbanne rahmanni rabbii kun citaa way citaa kanaaf dubartoonni keenya miidhamuu hin qabdanii daa'imman keenyaan kan mootummaan jiru miidhamuu hin qabnu enneeti waan finne keessaa parsantii 50 isiniif buufne jechuudha. Aadaa wal gargaarsaa duudhaa Oromummaa qabnu isa kaleessaa hojiitti jijjiiruun waan qabnu wal cinaa dhaabbachuutu gaarii ta'a. Kanaaf deeggarsi dhiyaate gahaa ta'uu baatus isin duudhaa Oromummaa isa kaleessa walirraa dhaalleen wal cinaa dhaabbachuu qabna jechuun kan dubbatan itti gaafatamtuu liigii dubartii godina Harargee Bahaa kabajamoo adde Kimiyaa Ibraahimiin. Nuti aadaan duraanis qabna dubartoonnis haa ta'u uummanni keenya wal bira dhaabbachuumi dadhabaa gargaaruudha nama rakkate gargaaruudha aadaaf qabnaa mitan aadaa keenya san qabannee rakkataa keenya bira dhaabbachuu qabna keessattuu dubartoonni keenya daa'imman haadholiin teenya warri humna hin qabne nurraa miidhamuu hin qabani jennee qabannee dhufne. Rakkoo yeroo ammaa nu mudate keessaa ba'uu kan dandeenyu manduubee keenya yoo misoomsine keessattuu carraa roobaa yeroo ammaan tana argachaa jirru kanatti fayyadamuun manduubee misoomsuun jireenya keessan utubuutu isinirra jiraata kan jedhan itti gaafatamtuu liigii dubartii Naafadis kabajamoo adde Maftuu Ibraahimiin. Roobni roobu jira abbaa manaa keessan akka manduubee facaasu ammarraa eegaltanii dinnicha timaatim raafuu waan garagaraa waan hundoo qabaa jiraami boqqolloon isaa yeroo hundoo qabdu jiraami kanaafuu hatattamaan abbaa manaa itti lafaa kaaftanii jechuudha. Xiqqoo keessan guddifattanii facaasuu danda'uu qabdan manduubee keessan dhufnee ilaalamtis. Jireenya keessan guutuu gargaarsan utubuun ni ulfaata. Rakkoo hanqina roobaa waggoottan dabran nu mudataniin miidhaaf saaxilamneera. Amma immoo isaan san qolachuuf rooba kanaa fi carraalee qabnu mara dhuguuguun sanyii filatamaa fayyadamuun maasii keessa yeroon facaasuu qabdu kan jedhan bulchaa bulchiinsaa Naafadis kabajamoo adde Soozin Mahammadiin. Rakkoon tun immoo ammaas immoo numa dabarti. Roobni ammaas immoo roobuu jira. Namni keenya ammaas immoo taa'uu hin qabu. Sababa roobaa kanaan manguddoon teenyaas humni hojii hundeechuu sagaraarraa kaasee lafti habbaan takkaalleen dhaabbachuu hin qabdu jechuudha. Namoota shanyii keessa buusuu qabna jechuudha. Shanyii kan buusna shanyii yeroo gabaabaa jechuudha. Bishingaa waggaa meeqa dhaabbatu dhiifnee amma kaamma nu baasu kami bishingaa soon ta'in boqqolloo bishingaa yeroo gabaabaadhaa san facaasuu qabna malee yeroo hundaa'u sababa beelaa dubbachuu hin qabnu jira keenya. Kanaaf waan qabnu kana nyaachaa mootummaan ammaas ni jira barus ni jira hanqa lubbuun jiru sin cinaa jirra isin immoo rahmata immoo teessanii ilaaluu hin qabdanii gabbuutanii raafuu dubbaa
atara ni beeytan gaala caalaa ni beeka waan ta'eef dhaabuu qabdan waan ta'eef jara keenya kana irratti akkama amilee kannaaf